Mootii artii Oromoo falmaa mirga dhala namaatii fi qabsaa gameessa Dr. Kabajaa Alii Birraa ji'a dabre kana du'aaniif biraa dhabuun ni yaadatama. Aliin hojiilee hin quufamnee fi yemmuu hin irraanfatamne dhalootaa dhufaa dabraadhaaf dhiisee boqotus ilmoo gudeedaa dhala isaa itti fufsiistu irraa hafuu dhabuun immoo jaalattoota isaa keessatti cabinsa qalbii uumeeti jira. Tibban ammas ijoolleen lakkoon nuti ilmaan Ali Birraati. Abbaan keenya ilmoo argee jira ja'an asboon miidiyaalee hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'eeti jira. Ijoolleen kunneen ammas ragaa waggaa 18 dura Dr. Kabajaa Alii Muhammad Birraa isaan ammatee miidiyaa irratti dubbate akka ragaatti dhiyeessuun isaanii ammas gaafii kaase. Dhugaan jiru garuu kan biraati. Dr. Kabajaa Alii Muhammad Birraa kitaaba seenaa isaa guutuu ibsu odaa bahaa mata duree juun Dr. Suraafeel Galgaloo barreesse fuula 130 irraa kaasee Dr. Alii Birraan waa'ee ijoollee kana bal'inaan kaa'eeti jira. Dhugaa jiru nuti sakkaasiin gadii kanatti isin biraan geenya. Mata duree seenaa jaalalaatii fi jireenya maatii Alii goolabuudhaan duratti wantoota milkaa'inaa fi galma umrii guutuu artistichaa keessatti qaawwaf danda'e uumanii fi gammachuu isaa irratti illee gaaddidduu mataa isaa uumee jiru kaasuun dirqama ta'a. Milkaa'ina ol'aanaa jireenya isaa keessatti wanti Aliin carraa dhabeessa itti ta'e tokko yoo jiraate akka jaalalaa fi fedhii guddaa ijoolleef qabuun daa'ima gudeeda isaa ta'e qabaatee ija ooluun yookaan ilma dhalachuu osoo hin danda'in hafuu isaati. Aliin uumamaan dhalchuu akka hin dandeenye kan beeke erga Itoophiyaa ba'ee booda ture. Taateen kunis dhugaa gaddisiisaa jireenya isaa keessatti rakkoo cimaa uumuu danda'eedha. Ciminoota raajii fi miira namoomaa Birgitaa Astiroonoom ibsan keessaa inni fakkeenya guddaa ta'uu danda'u kan haala gaddisiisaa ijoollee lakkuu kan dubartiin takka ilmaan isaati jettee guddisaniin wal qabattudha. Birgittaa waliin jaalala jalqabuu isaatiin dura Aliin hagas mara hariiroo cimaa jedhamuu baatus yeroo gabaabaadhaaf dubartii takkaa waliin Finfinneetti hariiroo jaalalaa jalqabeeti ture. Gidduutti intalli sun waan ulfoofteef hoteela akka teessu gochuudhaan waan isii barbaachisu maraanuu isii deeggara hanga isiin ilmaan dubaraa lakkuu hospitaalatti deessu hariiroon isaanii itti fufuu danda'e. Boodaas Aliin maallaqaan isii gargaara. Daa'imman lamaan qabattee maatii isii bira jiraachuu jalqabde. Haa ta'u malee haati ijoollee kanaa nama biraa jaalattee daa'imman lakkoo maatii isii irratti gatuudhaan gara biyya Eertiraatti deemuu isiiti kan himamu. Eega gaafasii achi buutee isii dhagee hin beeku ji'u Dr. Aliin. Duba Aliin baandii Itoo Star waliin gara Sana'aa Yemenitti deemanii imala hoteela Sharaatan isa Sana'aatti hojii muuziqaa dhiyeessuudhaaf yoo guyyaan 3 qofti isaaniif hafu warri haadha daa'imman kanaa ajaja mana murtii akka dhiyaatu gaafatu qabatanii dhufan. Waamicha yookaan ajaja mana murtii isa harka gahee jiru kabajee dhaddacha kan dhiyaatu taanaan hojii muuziqaa sanaa irraa gufachiisuu waan danda'uuf dirqama furmaataa tattamaa barbaachuutu irraa eegama. Aliin jalqabumarraa waa'ee daa'imman kanaa isii beeksiseeti jira waan ta'eef yeroo rakkoo isa mudate itti himuu deebiin Birgittaa rakkoon hin jiru. Deemiti daa'imman lachuu fidii kottu furmaata hin dhabnu kan jedhu ture. Deebii Birgittaatiin keessisaa kan boqote Aliin gara maatii haadha daa'immanii deeme. Dhimma mana murtii geessanii jiran akka dhaabanii fi innis daa'imman lamaanuu fudhatee akka guddisu itti hime. Walii galuu danda'an. Haaluma kanaan Aliin yoo daa'imman kana fudhatu waggaa tokko hin guutani ture. Haa ta'u malee rakkoon inni guddaan daa'imman kun haala akkamiitiin kunuunsa barbaachisaa ta'e argatanii guddachuu danda'an kan jedhudha. Inni yookaan Aliin haala hojii isaarraa kan ka'e xiyyeeffannoo guutuu isaanii laachuu hin danda'u. Birgittaanis taatu hojii ergama dippiloomaasii qabdurraa kan ka'e daa'imman kanaaf yeroo oolu gahaa hin qabdu ture. Namni biraa fira dhiyoote waan hin jirreef
Birgittaan yaada tokko dheessite. Akka abbaan Alii daa'imman kana guddisanii fi hojjettuu manaa dabalate baasiin isaan barbaachisu hundi ji'a ji'aan akka guutamuuf abbaan Aliitis yaadicha fudhachuudhaan ijoollee lamaanuu simatanii dirree dhawaatti of biratti guddisuu jalqaban. Turtii waggaa lamaan booda garuu abbaan Alii daa'imman lakkuu haala gaariidhaan kunuunsuun waan isaanitti ulfaateef ijoollee kana gara Finfinnee Alii biratti deebisan. Obbo Mahammad kan Alii mataa isaa haadha malee rakkoo guddaa keessa dabranii guddisan gar tokkoon hojjettuu cimtuu akka ofii taatu argachuu dhabuunii fi isaanis humnaan dadhabaa dhufuun isaanii dhugaa amansiisaa Aliif kaasanii fi gargaarsa guddaa waggoota lamaaf isaan taasisaniin galanni guddaan hunda caalu isaaniif maluudha. Aliin haala guddina daa'imman kana rakkoo yaaddeessaa itti ta'us Birgittaan garuu furmaanni akka hin dhabamnee fi dhimmicha salphumatti fudhachuudhaan gammachuudhaan ijoollee kana simatte. Sanbooda immoo gara qindiilee lammii Fiinlaand kan magaalaa Bishooftutti daa'imman deeggarsa akkasii barbaadan kunuunsanii guddisanitti isaan geessite jechuudha. Akka waliigaltee isaanitti kaffaltii guddisaa fi barnoota daa'imman kanaaf barbaachisu hunda Aliin kaffala. Qindiileen ijoollee guddisanis haala jijjiirama daa'immanii waggaatti yeroo lama gabaasa suuraadhaan deeggarame ni dhiyeessu. Haala kanaan ijoolleen magaalaa Bishooftuu guddistoota isaanii biratti galan. Hedduu osoo hin turin Alii fi Birgittaan gara biyya Ameerikaa kan deeman. Wanti hunduu haaluma kanaan deemaa osoo jiru yeroon umriin daa'imman lakkoodhaa naannoo waggaa 9 ta'utti waa'ee eenyummaa daa'imman kanaa irratti shakkiin Birgittaa akkaan dabalaa dhufe. Yeroon isaa immoo biyya Ameerikaatii gara Iswiidinitti deebi'anii garuu osoo gara Saawudii Arabiyaatti hin deemin jechuudha. Birgittaan kan suuraa daa'immanii yeroo yeroon isaaniif ergamu sirriitti xinxalaa turte. Kallattii kamiinuu qabxii Alii fi daa'imman lakkoon kun itti wal fakkaachuu danda'an dhabuu isirraa kan ka'e. Alii abbaa ta'uu fi ta'uu dhabuusaa qorannoo saayinsiitiin akka mirkaneeffatu murteessite. Yaada ishii kana yeroo itti himtu hunda shakkiin isii kan bu'uura hin qabnee fi daa'imman lakkuunis ilmaan gudeeda isaa akka ta'anidha mormanii kan turan Alii birraan. Birgittaan gama isiitiin osoo Alii walitti hin dhufin dura bultii isii duraanirraa ilma godhattee yookaan deessee waan turteef erga Aliin walitti dhufan booda isaarraa ulfaa'uu dhabuun isii dhugaa shakkii cimaa isii keessatti uumuu danda'u ta'ee osoo jiru bifaan wal fakkaachuu dhabuun Alii fi ijoollee kanaa gaafii dabalataa shakkii isii cimseedha. Akka qorannoodhaan dhalchuu fi dhalchuu dhabuu isaa mirkaneeffattuuf isa dhiibaa kan turteefis boqonnaa sammuu argachuu fi mormii falmii dheeraan booda garuu Birgittaan injifachuu dandeesse. Itti aansuunis haala qorannoof barbaachisu hunda mijjeessite. Samuudiin dhiigaa Alii fi daa'imman kanaa qorannoo DNA'tiif laaboraatooriilee sadarkaa addunyaatti beekamoo ta'an keessaa isa tokkoo fi kan biyya Swiidin Liinship keessa argamutti akka ilaalamu ta'e. Garuu qorannoon jalqabaa milkaa'uu hin dandeenye. Sababni isaatis samuudni dhiigaa ijoolleedha. Laaboraatoorii san kan dhaqqabe erga sa'aatiin 24 dabreen booda waan ta'eef. Birgittaan osoo abdiin muratin qorannoo marsaa lammaffaaf ijoolleen Bishooftuu gara Finfinnee akka dhufanii fi kiliinika SIDA isa naannoo addabaabaayii Meeksikootti argamuun dhiigni isaanii akka fudhatamu taasifame. Saamuda dhiigaa ijoollee lamaaniitiif tikeetiin xiyyaaraa teessuma lamaa muramee fi osoo yeroon jedhame hin dabrin saamudni Liinship gahuu danda'e. Xumura irratti ogeessi qorannoo DNA dhaabbatichaa oduun Alii fi Birgittaaf qabatee deebi'e oduu gaddisiisaadha. Baay'een gadda jechuun jalqabeem. Bu'aan qorannichaa sii fi ijoolleen lamaanuu hariiroo yookaan walitti dhufeenya tokko akka hin qabneedha kan agarsiisu. Kanaafis ati gonkumaa abbaa ijoollee tanaatii miti je'een. Dhugaa jijjiiruu hin danda'amne ta'us oduun kuni oduu sukkanneessaa bakakkaa waaqaatirraa hammaatte. Laalaan isaa hanga lafetti isa dhukkubsu. Kan gaddaa fi rifaatuun isaas hidda dhiigaa keessa dabre hanga dhuhaatti isa raateessu ture. Ijoolleen dubaraa lamaan kan waggoota 9 guutuuf abbaa isa taasisanii turaniif
kan innilleen ilmaan qabaachuu isaa ittiin dhaadachaa turedha. Tasa dhalasaa akka hin ta'in kan hubate yaadaan of duuba deebi'ee seenaa kaleessaa yoo xiinxalus dhugattuu intala jedhamteen kanaan alatti dubartiin bultiinis ta'e hiriyyummaan Aliif ulfoofte hin jirtu. Kun immoo carraa hamaa bara umrii isaatti dhala dhabuu isaatii fi dhalus akka hin dandeenye mirkaneesseefi Aliin sanaan dura wal'aansa baqaqsanii yaaluu taasisee tureen walqabatee qorannoo isaaf godhameen akka ilma dhaluu hin dandeenye itti himameeti jira. Gaafas garuu dhalchuu danda'uu dhabuun isaa jireenya isaa fuulduraatiif malee ilmaan lakkuu duruu argatee jirulleen ijoollee isaa ta'uu akka hin dandeenye tasuma hin shakkine. Qorannichinis kana mul'isu waan ta'eef waan hunda caalaa wanti nama gaddisiisuu fi kan of keessatti illee yaaduuf akkaan isatti ulfaatu ibiddi mana isaa isarratti hidhamuu isaati. Hidda dhaloota manaa yookaan maatii isaanii yoo ilaalamu akaakoon isaa yookaan abbaa guddaan Alii maatii isaatiif tokko qofa turan. Abbaan Alii Muhammad Muusaatis ilma tokkicha Muusaan dhalerraahi. Obboleessa isarra xiqqaa dhalatee umrii daa'imummaadhaan du'ee yeroof dagatullee ilmi kophaa silaa hidda dhaloota maatii isaanii itti fufsiisuuf sadarkaa umrii geessummaarra ga'e Alii Birraa qofa ture. Innis dhalchuu waan hin dandeenyeef cancalli sanyii dhaloota isarratti cite yookaan ibiddi manaa alirratti dhaame jechuudha. Jaalatees jibbees garuu gorsa doktarichaatii fi hundaa ol immoo waan rabbiin fide fudhachuudhaan jireenya isaa itti fufuun dhimma filannoo dhiyaatu miti, dirqama Alii. Dhimma mataa isaatiin wal qabatee jiru kana akka dhuunfaa isaattis fudhatus rakkinichi kanaan kan dhaabbatu miti, nis hin dhaabbatu. Daa'imman lakkuu waggaa 10 hin guunne sunis eenyummaan abbaa isaanii isa dhugaa hin beekamne. Dhugaa kana beekuudhaaf ammoo mirga guutuu qabu. Alii fi Birgittaan yeroo fudhatanii erga irratti mari'atan booda deeggarsa isaaniif taasisaa turan itti fufuudhaaf murteessan. Kana gochuun dirqamni seeraa isarra jiraate osoo hin ta'in miiraa fi seexaan namummaadhaa olaantummaa qanate yookaan namummaan isa dirqisiiseeti. Hiikaan gaa'ila Alii fi Birgittaa akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1962tti kan raawwatame. Dhimma ijoollee kanaallee akka dhimmaatti kan kaasan namoota birooti. Hundaa ol namni rakkoo ijoolleedhaan wal qabatee jiru furuudhaaf tattaaffii cimaa kan taasisaa turte Maqfiraa Haaruuni. Maqfiraan gara firoottan Alii isaan magaalaa Dirree Dhawaatii fi funyaan biiraatti argaman bira deemuudhaan ijoollee kana dhalasaa godhee akka fudhatuuf akka firoottan isaa isa amansiisan gochuuf isaa sirra deddeebiin kadhattee jirti. Garuu Aliin ragaa qorannoo dhiigaa yookaan DNA kan warra haadha ijoolleetiif illee ergee ture bu'uura godhachuudhaan ejjennoo isaatiin ciche. Waan uumameenis ta'e carraa dhuunfaa isaatiin qalbiin isaa cabee kan jiru Aliin akka burjaajjeeffame yookaan gowwoomfameedha kan itti dhagahamu. Haa ta'u malee miira kana keessatti illee ta'e haaluma gaddisiisaa yookaan carraa hamaa uumamee jiru sana malee namni addatti abaaree yookaan itti gaafatamaa taasisuu hin qabu. Firoottan Alii kan jalqaba irratti murtoo isaa kabajuun of duuba jedhanii turan booda garuu carraaqii cimaa Maqfiraan osoo abdii hin muratin taasifteen akka yaada isaanii jijjiiran gootee jirti. Liilliinis taatu bu'aan qorannichaa isii harkatti argamullee isarratti qofa hundaa'u akka hin qabneedha kan yaaddu. Gorsaa fi ejjennoo isii kan tures waggoota danuudhaaf hanga Aliin miira abbummaa fi deeggarsa maallaqaatiin isaaniif taasisa dirqama abbummaa isaa bahataa turettiifu fuulduraafis abbummaa isaa fudhate yoo itti fufe wayya kan jedhudha. Kanarraa kan hafe garuu murticha isumaaf kan dhiifte. Kar tokkoon Maqfiraa fi maatii isaa gammachiisuudhaaf hundaa ol garuu dhiibbaa cimaa firoottan isaatirraa boqochuudhaaf jecha abbummaa ijoollee lakkoo fudhachuudhaaf murteesse. Gaaffii fi deebii akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2005 yeroo gara biyyaatti deebi'ee turetti taasiseenii fi kan viidiyoodhaan waraabamee ture irratti bakka ijoolleen lamaanuu argamanitti Aliin abbummaa isaa fudhatee ijoolleen ilmaan isaa ta'uu ifaan ifatti labse. Osoo Aliin Itoophiyaa keessa jiru wanti hundi haala gaariidhaan kan deemaa ture. Ijoolleen dubaraa lamaanuu mana jireenyaa isaatti simatamanii hanga taateen addaa isaan
adda fageessu uumamutti yeroo muraasaaf hariiroo maatii isa dhugaa ta'e uumuu danda'aniiti turan. Taatee uumamee jedhameen garmalee gadduu isaa kan ibsu Aliin garuu maalummaa dhimmichaa himuus ta'e deebiseellee yaaduu hin barbaadu jedhe. Haala ture hunda keessatti garuu inni gama isaatiin waan gaarii isarraa eegamu hunda akka godhee jiruu fi waan dhuunfaadhaan akka rakkootti ofirratti kaasuu danda'urraa qalbiin yookaan seexaan isaa qulqulluu akka ta'edha kan itti dhagahamu. Waanuma hunda caalaa garuu ijoolleen kun gurguddatanii akka jiranii fi ofiin jiraachuu akka danda'an amana. Haala akkasii keessatti namni addatti fayyadamu yookaan injifatu akka hin jirre kan kaasu Aliin hawwiin isaa jireenya isaanii hegeree keessatti wanti gaariin akka isa qunnamudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhuga Dr. Kabajaa Alii Birraan waa'ee ilmaan isaa ilaalchisuudhaan afaan isaatiin dubbate kitaaba Dr. Suraafeel Daanyachoo barreesse irraa fudhanne. Kitaabicha gara afaan Oromootti kan hiike gaazexeessaa Zamadkuun Misgaanaawi. Saganticha kan inni isin biraan ga'e Muhittiin Abdullaahiiti.